bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Guyyaa alaabaa barabaraan kabajamuun birmadummaa fi jaalala biyyaa dhaloota dhaalchisuu fi jedhan afyaa'iin caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahmaan. Leenjitoonni leenjii hooggansa marsaa lammaffaa Adaamaatti fudhachaa jiran guyyaa alaabaa biyyaalessaa marsaa 17ffaa kabajan. Guyyoo Jiloo dabalata qaba. Alaabaan mallattoo birmadummaa ibsituu eenyummaa biyyoolessaa mallattoo tokkummaa fi walabummaa biyyi tokkooti. Kanaaf alaabaan yeroo injifannoo leellifamee aggaammiin birmadummaa jiraannaan mirmirfamee miira lammiilee bitee tokkummaa biyyattii ijaaree walabummaa mirkaneessaa kanaaf yaadatama. Biyyattii akka addunyaatti yoo jalqabaatiif guyyaa kana kabajatte Ameerikaa kutaa biyya Pensilvaaniyaa magaalaa Reenardar jedhamtutti turte akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1937 kabajatte naannoon 13 amma United States of America jedhamtuun tokkummaa isii ijaarrattee isatti itti yaadatama. Ergasii biyyoota addunyaa hedduun guyyaa kana kabajachuu jirti. Biyyi teenne Itoophiyaalleen haga kabaju guyyaa ayyaana alaabaa kana eegalte marsaa 17 irra lage. Guyyaan alaabaa biyyoolessaa kun madduree alaabaan kenna tokkummaa biyyi teennatiif birmadummaa fi guddummaa Itoophiyaa jedhuun Onkololeessa Furlaayyuu kabajame. Leenjitootii leenjii hooggansaa marsaa lammeessoo jidduugal leenjii Adaamaatti fudhachuu jiranilleen guyyaa hallaayyuu kabajan. Alaabaan mallattoo birmadummaa biyya keenyatii kajajan hirmaatonni tunin wareegama abbootiin teenna asiin dura dhiigaaf lafeessatti cabsiteetiin nu gonfachiiftee nu yaadachiisaa jedhan. Abbootiin keenya alaabaa kana qabatanii birmadummaa biyyaatiif lubbuu isaanii lafee isaanii caccabsanii biyya kana turisanii jiru. Nutis ara dhaloonni irraa keessattuu leenjii kana wal qabatee wanni fudhachuun nurra jiraatu. Alaabaan kun imaanaa guddaa qaba. Waan kaleessa arsaatti kafalame kana itti fufsiisuudhaaf keessattuu yeroo ammaa diinni keenya olaanaan hiyyummaadha. Hiyyummaa biyya kanarra jiru kana dhabamsiisuudhaaf hundi keenya tokko taanee harka wal qabannee arra misooma karaa biyyi keenya badhaadhina biyyi keenya amma jalqabde kan itti fufsiisuudha jechuudha. Bakka jiru hundi keenya kutannoodhaan uummata keenya sirriitti hirmaachisuudhaan hooggansa ofii keessaa fakkeenya taanee karaa hundaan ergama nurraa barbaadamu kana raawwachuun baay'ee barbaachisaadha. Mallattoo gootummaa biyyi teennaatii dabalan guyyaa kana yeroo kabajnu diin biyyi keenyaa ta'e hiyyummaa irratti duullee gootummaa abbootiin diina alaa irratti galmeessifte yeroo itti haaromfannuu jedhan. Alaabaan kun nuuf maal akka ta'e hiikoon isaa sadarkaa jalqabaatitti birmadummaa biyya keenyaati. Eenyummaa saba kanaa kan ittiin calaqqisiise waan ta'eef namni kamiyyuu alaabaa kana gaafa ol kaasee lallabu yoo ol kaasee dubbatu dhiiga lafee fi wareegamtoota hayyoota keenya gootota keenya kaleessaa yaadachaati hojicha kan ittiin hojjennu ta'uusaa sirriitti ilaalamuu danda'utti jiraata. Wareegama abbootiin kaffaluuni alaabaa keenya ol qabde hin eeggannas waa dagalan. Guyyaa alaabaa baatii onkoloolessatti yeroo hunda torba jalqabaatti akka kabajamu haymani afyaa'iin caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahmaan manneen hojii mootummaatii fi manneen barnootaa fuula gargaraatti guyyaan alaabaa kun akka kabajamu heer biyyi teennaa keeyyata 3 jalatti ajajamuu himan. Alaabaan mallattoo birmadummaa biyya tokkoo mallattoo eenyummaa biyyattii kan ittiin agarsiifamu maqaan biyyattiidhaa kan ittiin agarsiifamu gootonni keenya yeroo ittiin injifannoo garaagaraa ittiin galmeessan maqaa biyyattii ol kaasuudhaaf kan ittiin agarsiisanii fi qabatanii eenyummaa biyyattiidhaa alaabaa mirmirsuudhaan kan ittiin agarsiisan waan ta'eef guyyaan kun kan guyyaa addaatti kan kabajamudha waggaa waggaadhaani. Sababa kabaja yaanichaa gootummaa abbootii dhaloota yaadachiisu birmadummaa fi jaalala biyyaa dhaloota dhaalchisuuf akka ta'ellee himan. Manneen barnootaa keessa sababni kabajnuuf dhaloonni aarsaa wareegama biyyaa yookaan immoo birmadummaa biyyaa irratti hubannoo qabaatanii aarsaa hayyoonni kaleessaa gootonni kaleessaa ittiin kafalan sana beekanii tiksuu akka qaban alaabaan mallattoo eenyummaa mallattoo birmadummaa akka taate hubachiisuudhaan isaan ammoo dhaloonni ammaan tana hubannoo kanaan jijjiiramaan misoomaan nageenyaan fiduu keessatti geessaanii baachuu akka qaban kan ittiin agarsiifnu waan ta'eef kanaaf haga mana barnootaatti kan kabajamaa jirudha. Hiyyummaa fi boodattafummaa dhabamsiifnee imala gara misoomaa fi diimokiraasiitti Itoophiyaan taasiftu. Fayyadamummaa uummattootaa haqqabeessaa ta'e mirkaneessuun yeroo gabaabaa keessatti tarree biyyoota galii jiddu galeessa qaban hin dhaqqabnaa kanaaf uumni dudduuba nu deebisu tokkolleen hin jiru waada galan.
Oduduma wal fakkaatuun imala badhaadhinaa akka biyyaatti galmaan nageenyaa jedhan pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti guyyaan alaabaa kabajamee ooleera. Guyyaa kaleessaa Warraaqaa Yoosiiftu qindeesse. Alaabaan mallattoo addaa ibsituu eenyummaa biyya tokkooti. Biyyi keenya Itoophiyaan alaabaa mataa ishee fi birmadummaa mataa isheetii eeggateen kabajattee fi kabachiiftee kan jiraachaa jirtudha. Guyyaan kabaja ayyaana alaabaa marsaa 17ffaan bara kanaa mata duree alaabaan keenya tokkummaa biyyaalessaaf birmadummaa fi ol ka'iinsa Itoophiyaatiif jedhuun godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetiin sirnoota garaagaraatiin bakka pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdiin hooggantoonni olaanoon federaalaa naannoo godinaalee fi aanaalee argamanitti kabajameera. Gootonni biyyattii birmadummaa biyyaa kabachiisuun alaabaan biyya keenyaa akka ol kaafamee mul'atuuf aarsaa kaffalanii asiin ga'an uummanni biyyattii jaallachuu, kabajuu fi kunuunsuu qabaa jedhan itti aanaan afayaa'ee bulchiinsa magaalaa Naqamtee Obbo Biraanuu Bantii. Alaabaan keenya mallattoo tokkummaa sabdaneessummaa keenya waan calaqqisiisuuf kabajaa fi kunuunsa barbaachisaa ta'e gochuufin dirqama lammiilee hundaa ta'uu qaba. Sirna kabaja ayyaana alaabaa bulchiinsa magaalaa Naqamteetti geggeeffame kanarratti haasaa kan taasisan pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii birmadummaa biyyaa fi tokkummaa obbolummaa sabootaa dibaabee alaabaa keenyaa jalatti cimsinee itti fufsiifna jedhan. Mallattoo birmadummaa keenyaa kan ta'e alaabaa keenya ammas cimsinee aarsaa fi injifannoo kaleessa abboonni keenya kafalan daran irra deebinee yeroo itti eeguuf eegsisuuf guyyaa itti waadaa galluudha guyyaan kun. Inni lammaffaa hojii misoomaa jalqabneedha. Alaabaan teenya kabajamu ol fagaatu akkanatti itti fufuu bareedee kan itti fufuu danda'u yoo biyya badhaatuu cimtuu ijaaruu dandeenye. Kanaaf mootummaan imala badhaadhinaa jalqabeera. Itoophiyaa fakkeenyummaa badhaadhinaa gochuuf halkanii guyyaan dhamaamaa jira. Waggoottan lamaan sadan darban waggaa shanan darban kana keessatti gaanfa Afrikaa irraa Itoophiyaan diinagdee guddaa shanaffaa gaanfa Afrikaa irraa tokkoffaa Afrikaa irraa shanaffaa diinagdee uumuu dandeenye jira. Ammas kanaa olitti cimnee hojjechuu akka dandeenyu namatti agarsiisa. Birmadummaa biyyaa kabachiisuu eegalleerraas eenyuyyuu boodatti nu deebisuu hin danda'u jedhan pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii. Wanta hagammaa hojjenne akka hojjechuu dandeenyu akka jijjiiramuu dandeenyu akka misoomuu dandeenyu kan namatti agarsiisudha. Kana cimsinee itti fufuudha. Kana gochuun tokkummaa keenya cimsina. Kana gochuun birmadummaa keenya daran cimsina. Guyyaa alaabaa kana irra deebinee yoo yaadan yoo kabajnu tokko hojii nageenya irratti calqabne cimsine lammaffaa imala badhaadhinaa calqabne kana daran ariitiin kutannoon uf kenninee yoo hojjechuu dandeenye kan itti fufsiisuu dandeenya. Kanaaf immoo geggeessitoonni gahee guddaa qabu. Geggeessatuu biyya jijjiira, geggeessatuu biyya misoomsa. Alaabaan keenya mallattoo birmadummaa biyya keenyaati waan ta'eef wareegama qaaliidhaan osoo hin sarbamin eegamee fi kunuunfamee kanas ga'een addunyaa irratti akka beekamuuf ni kunuunfannaa jedhan jiraattonni magaalaa Naqamtee fi aanaalee godina Wallagga Bahaa guyyaa kabaja alaabaa kanarratti hirmaatani. Alaabaan eenyummaa mallattoo keenyaati. Alaabaan biyya keenyaa akka ol ka'u, akka mirmirfamu. Alaabaa kana jalatti nageenyi, dinagdeen badhaadhinni biyya keenya akka mirkanaa'uu fi jaalawwan hedduu boqonnaa alaabaa kanaaf barbaachisu hundumaa aarsaa kaffalaa turaniiru. Alaabaa kana har'a dabarsanii nutti kennaniiru. Nutis alaabaa kana badhaadhina biyya keenyaa mirkaneessuun nageenya biyya keenyaa mirkaneessuun dhaloota itti nutti dabarsuudhaaf akka waliigalaatti qophaa'ummaa qabnu guyyaa sirna kabaja alaabaa kana mirkaneessuu barbaadnaa jechuudha. Guyyaa alaabaa yoo kabajnu tokkummaa keenyaa fi mul'ata keenya egeree alaabaa fuulduratti waadaa galuun kan ittiin mirkaneessinudha jedhan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessan kilaastara hawaasummaa Obbo Saadaat Nashaa. Guyyaan alaabaa yuunivarsiitii Bulee Horaa bakka hooggantoonni naannoo fi godina argamanitti kabajameera. Urgii Tufaa dabalata qaba. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti guyyaan alaabaa marsaa 17ffaan hooggantoota leenjii hooggansa marsaa lammaffaa fudhachaa jiraniin bakka hooggantoonni naannoo irraa hirmaatanitti kabajame. Guyyaa alaabaa yoo kabajnu tokkummaa keenyaa fi mul'ata keenya fuuldura alaabaa duratti waadaa galuun kan itti mirkaneessinudha jedhan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Obbo Saadaat Nashaa. Alaabaan calaqqee biyya tokkooti, agarsiistuu biyya tokkooti. Biyyi tokko biyyoota biraatiin adda ta'uu isii kan ittiin agarsiistu. Biyyi keenya immoo alaabaa seenaa guddaa qabdi. Birmadummaadhaan, tokkummaadhaan alaabaa hundeeffattee
qabdi. Kanarratti walitti dhufanii kabajuun akka biyyaattis mul'ata fuulduraa qabnu waadaa galuun hiika olaanaa qaba jechuun ni danda'ama. Dabalataanis alaabaan ibsituu fi mallattoo birmadummaa biyyaati waan ta'eef dhaloonni kabaja alaabaadhaaf malu kennuufii qaba jedhan. Alaabaan calaqqee biyya tokkooti yoo jennu kabaja isaan maluu kennuufiin hin barbaachisa. Biyyi tokko daangaan ishee seenaan isiin qabdu tokkummaan isiin qabdu kan calaqqisuun alaabaadhaan waan ta'eef kana lammiin hundi daangaa garaagarummaa tokko malee bakka tokkotti ba'ee bakka jiru hojii irratti bakka jiruttis alaabaa kana kabaju waadaa biyyaaf galuu waan ta'eef dhaloonni itti aanus garaagarummaa yaadaa qabaachuu danda'a. Garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qabaachuu danda'a. Umriidhaan saalaan odoo adda hin baane garaagarummaan yaadaa amantaadhaan osoo adda hin baane tokkummaa keenya kan waloo keenya ittiin agarsiisnu waan ta'eef fuulduraafis kun jabaatee itti fufee dhaloonni itti aanus waan hanqatu yoo jiraate mariidhaan marabbaadhaan waliigalteedhaan guutaa kan amma jiru garuu qabatee haala itti fufuu danda'uun mijeessuu danda'utu nurra jiraatan. Kabaja ayyaana kanaatiin booda arjoomni dhiigaa kan godhame yoo ta'u hojii hojjetamu kamuu keessatti hooggansi fakkeenya ta'uu qaba. Nuti saniif dhiiga arjoomaa jirraa haati takkaallee sababa hanqina dhiigaatiin lubbuu akka hin dhabneef dhiiga arjoomuu aadeffachuu qabnaa jedhan bulchaan godina Gujii Lixaa obbo Adulaa Irbaayee. Haati lubbuu kennuuf lubbuu akka hin dhabne sababa hanqina dhiigaatiin lubbuun miidhamtu akka hin jiraannee fi tokkoffaa isaa fi lammaffaan baankii dhiigaa keessatti dhiiga qabaachuun murteessummaa guddaa qabaachuu isaa hubannee fi tokkoffaa ayyaana alaabaa sababeessine tajaajila lammaatiin immoo dhiiga kennas arjoomaa jirra jechuudha. Ammoo xiinxala qabna dhaggeeffattoota keenya guyyaa kabaja guyyaa alaabaa kana wal qabatee alaabaan maal ibsaa hiika maalii qaba maaliifis kabajama alaabaan keenya ibsituu heddumminaa fi utubaa birmadummaa keenyaati jedhu lammiileen maal jechuu isaaniiti sabboonaa gaddafaa dhimma kanarratti waan qindeessan ga'a. Toleegaa biyya kana keessatti keessuma yoo daandii deemtu yoo alaabaan ba'u yookaan alaabaan bu'u yoo itti dhufte dhaabatteeti kana teegdu harka kee diriirsitee sochii tokkoon ala kabaja alaabaadhaa fi namni qabuu fi alaabaan biyya tokko bakka buusa alaabaan biyya ta'uu agarsiisuudhaa fi kanaan alagaa biyyoonni addunyaa kanarratti argaman hundi mallattoon ittiin of ibsanii fi ittiin beekaman alaabaadha jedhu barruun garaagaraa kana keessatti immoo kan dhuunfaa mataa isaanii qabu kan biyyoota biraarraa adda baasee isaan agarsiisu kana jechuun alaabaan mallattoo biyyi tokko biyya kan biroo irraa ittiin adda baatu mallattoo addaa ta'uu isaati. Alaabaan uffata halluu garaagaraa irraa bocaa fi mallattoo ofii isaa qabatee kan hojjetamu ta'ee birmadummaa biyyaas bakka bu'uu akka danda'utti kan hojjetamu bocni halluu fi mallattooleen adda addaa alaabaa biyyoota adda addaa irra jiran immoo akka mallattoowwan biroo akka feeteen kan bocaman osoo hin taane seenduubee wareegama aadaa yookaan amantaa biyyoota waliin wal qabatu. Kanaaf jecha alaabaan ibsituu eenyummaa uummataati jedhamee samanamaa alaabaan egaa erga hojii irra ooluu eegalee yeroo dheeraa kan lakkoofsise ta'ullee caalaatti immoo baay'inaan wareegama keessatti keessumaa waraana keessatti garee ofii garee faallaa irraa adda baasanii beekuudhaaf hordoftoonni yookaan hooggantoonni waraana ofii waliin akka isaan waliin hiriiraniif waraanni isaanii akkasuma naannoo humna galaanaa irratti faayidaarra oolaa akka ture seenaan himaa. Adeemsa keessa gaa biyyoonni akka mallattoo birmadummaatti fayyadamuu kan eegalanii addunyaa irratti immoo biyyi yeroo jalqabaaf alaabaa biyyaalessaa qabachuun beekamtu biyya Deenmaarkii maqaan alaabaa yeroo jalqabaaf isheen itti fayyadamtees Daaneberg jedhama. Inni kunis bara 1219 akka lakkoofsa warra Awurooppaa irraa eegaleeti addunyaa irra yeroo jalqabaaf alaabaa itti kan fayyadamte Deenmaark jechuudha. Adeemsa keessa garuu biyyoonni alaabaan mallattoo birmadummaa isaanii mirkaneessuu ibsuu fi lammiilee bakka bu'uu heeraan tumachuu itti fufanii dhimma biyyaalessaaf uummata hiriirsuuf itti gargaaramanii wareegama qabsoo waraana keessatti aarsaa kanfalan ittiin yaadatanii kanarraa ka'ee mallattoo gootummaa kan gaddaa fi gammachuu isaanii ittiin ibsatan ta'uu danda'eera. Kanaaf alaabaan mallattoo birmadummaa biyya tokkoo qabsoo wareegamaaf haala kaleessaa hawwii har'aa fi fuulduraa biyya tokkoo bakka tokkotti kan qabatedhas jedhamee dhimma itti ba'amuun itti fufee biyyoonni hedduunis hiikaa fi maalummaa halluu bocaa fi mallattoowwan alaabaa irratti argamanii keewwata heera biyya isaanii keessatti hammachiisanii kabajaa fi abdii guddaa alaabaa qabaniin bakka buufatanii addunyaa ammayyaa keessattis alaabaan uffata halluu garaagaraa fi boca reektaangulaaraa irraa kan hojjetame fannifamu qofa osoo hin taane yaadaa fi yaadama hawaasa tokkoo kan bakka bu'u keessumaa kabaja biyya tokkoo kan ibsu ta'uudhaan ilaalamaa. Kanaaf biyyoonni alaabaa bakka mallattoo birmadummaa biyyaalessaa isaanii buufatanii kan itti fayyadamanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanillee biyyoonni dhaabbaticha miseensa ta'an dhaabbaticha keessatti alaabaa isaanii ittiin akka of ibsanii taasiseera jechuudha. Halluu bocii fi mallattoon alaabaa biyyoota irratti argamanii sirnoota mootummaa waliin jijjiiramuu ni danda'u. Kanumarraa ka'uudhaan Itoophiyaanis bara 1897
17 eegalte alaabaa yeroo jalqabaa fi hojiirra ooluu kan eegale bara 1898 akka lakkoofsa Habashaatti gaa Atsee Minilik labsii baaserratti alaabaan Itoophiyaa amantii kiristaanaatiin akka walitti hidhatu godhee halluu sadii akka ta'u murteesse jedha odeeffannoon barruun arganne. Halluun alaabaa sanis diimaan gubbaa keelloon gidduu magariisni jalaan ta'ee labsame halluu sadii ta'uun isaa immoo mallattoo Sillaaseeti jedhamee gara amantiitti qabamee kan bocame. Sillaasee jechuun immoo afaan kiristaanaatti waaqa sadan jechuudha. Isaanis abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu isa jedhu bakka buusuudhaan kan inni hojjete. Yeroo sanatti walqixxummaan sabootaa gonkumaan ka'u jechuudha. Keelloon aab yookaan diimaan immoo waldi yookaan ilma keelloon abbaadha jedhameeti kan ka'e. Magariisni immoo manfas quddus yookaan hafuura qulqulluu bakka bu'a jedhu warri amantii qeenxeetti harkisanii waamaniif dhugeeffatan argaarraallee yoo dhimmi alaabaa ka'u waan walqixxummaan garaa isaan nyaatuu fi kanaaf gareewwan tokko tokko abbaan keelloodhaan wanni fakkeeffame mallattoo ifaa waan ta'eef kan jedhamuu fi jaalatame jedhama. Ilmi immoo diimaan kan bakka bu'uun mallattoo dhiigaa waan ta'eef ilmi dhiiga isaatiin addunyaa dhiqee akka jechuutti kan isaan itti fayyadamanii manfas quddus yookaan hafuura qulqulluun immoo magariisaan bakka buusanii magariisni immoo mallattoo abdii waan ta'eef jedhama. Uummanni Itoophiyaa immoo duriiyyuu kaasee amantii garaagaraa qaba. Yoo akka Minilikitti ta'e egaa lammiileen Itoophiyaa warra amantii kiristaanaa yookaan ortodoksii hordofan warra afaan Amaaraa qofa dubbatan ta'uusaa agarsiisudha jechuudha. Yoo kana irraa eegalee halluuwwan bu'uura ta'an magariisa, keelloo fi diimaan jiraachuu baatanis mallattooleen alaabaa irratti argamanii fi hiikni isaanii immoo sirnoota mootummaa waliin jijjiiramaa har'a ga'anii. Hayila Sillaaseenis halluuwwan sanaa kanuma bara Minilik ta'ee mallattoo gubbaarra jiru qofa jijjiiruudhaan hiika addaa itti dabalee sun immoo jijjiiramu malee Itoophiyaanonni kaleessa hanga har'aatti kabajni alaabaa fi birmadummaa biyya isaaniif qaban sirnoota waliin kan jijjiirame hin turre. Kanumaan bara Adawaawiin gara aangootti dhufu immoo dugda walakkaa isaatti mallattoon cuquliisaa geengoo fi urjii xiyye isaa gara alaatti faca'u dabaluudhaan walqixxummaa sabootaa akka mul'isutti kalaqame. Garuu kanneen irbuu alaabaa biyya isaanii dagatanii faayidaa dhuunfaa isaanii gurguratan kaleessas turaniiru. Har'as immoo kanneen biyya isaanii jaalatan alaabaa biyya isaanii jaalatanii yoo leellisanii fi kabajan injifannoo argataniif mirmirsan warri kanneen ilaalcha kaleessaa ilaalcha qeenxee qaban keessatti of ilaalan immoo dhiphisanii warra of ilaalan immoo alaabaa biyyaalessaa irra jiru kanarra mallattoo walqixxummaa ibsu dhiisuun kan sirna darbee alaabaa gosa sadii qofa leellisuun hin mul'ata. Itoophiyaan egaa Afrikaa keessaa biyya hin koloneeffatamne waan taateef immoo biyyoonni Afrikaa hedduun bilisummaan isaanii gonfachuun booda halluuwwan alaabaa Itoophiyaa magariisa, keelloo fi diimaa bu'uura godhachuudhaan haala garaagaraan itti fayyadamaa turaniiru. Alaabaan biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo ammaa asirraa gara jalaatti halluuwwan magariisa, keelloo fi diimaa ta'ee dugda walakkaatti mallattoo cuquliisa geengoo fi urjii xiyye isaa gara alaatti faca'u ofirraa kan qabu. Alaabaa Itoophiyaa birmadummaa fi mallattoo biyyummaa bakka bu'u ta'ee agaarraa heeraa fi seera biyyattii keessatti tumamee jira. Hiikni isaas magariisni guddina hormaataa fi hojii agarsiisaa, keelloon immoo abdii haqaa fi walqixxummaa, diimaan immoo wareegama bilisummaaf walqixxummaaf jedhamee kan inni kanfalame agarsiisuudhaa fi akkasuma immoo urjiin dugda isaa gubbaarra jiru immoo tokkummaa uummattoota Itoophiyaa walqixxummaa kan agarsiisuu fi xiyyi immoo abdii fuulduree waliin sabaaf sablammoonni biyya kanaa qaban akka ibsutti kan inni kalaqame. Heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa keewwata 3 jalatti alaabaan Itoophiyaa gubbaan magariisa, gidduun keelloo, jalaan diimaa, bifti sadanuu walqixa ta'anii kan dalagaman ta'ee gidduu isaarratti immoo asxaa biyyaalessaa ni qabaata jedhamee ifatti lafa kaa'ame. Kanarra Itoophiyaan ittiin beekamtus kanumaan. Asxaan biyyaalessaa alaabicharra kaa'amu immoo saboonni, sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa amantaawwan walqixxummaa fi tokkummaan jiraachuuf abdii qaban kan calaqqisiisudha jedhamees ifatti barreeffameera. Namni kamummoo faallaa alaabaa heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa fi beekamtii qabuun ala qabatee argamuun dhorkaa akka ta'es akeekkachiisa. Keewwata kana jalatti keewwatuma 23 lakkoofsa tokko muraa tokko jalatti immoo alaabaa asxaa hin qabne fayyadamuun illee dhorkaadha jedha. Labsichuma kana keewwata 24 muraa 2 jalatti immoo namni kamuu faallaa tumaa labsii kana akka kan keewwata 23 irra darbuun alaabaa asxaa hin qabne kan fayyadame yoo ta'e adabbii maallaqaa hanga qarshii 5,000 hanga adabbii hidhaa waggaa tokkoo fi baatii 6 akka nama adabsiisu lafa kaa'ameera. Sababiin isaa immoo addunyaa irrattuu alaabaan mallattoo biyyaa fi ibsa birmadummaa biyya tokkoo akka ta'etti fudhatama. Namni alaabaa biyya kanaan faallaa dhaabbate yookaan immoo faallaa ta'e qabate birmadummaa biyyaa faallaa dhaabbate jedhamuu fi waan namatti ulfaatu hin qabu. Alaabaan biyya bakka bu'a waan ta'eef itti dabaluudhaan immoo alaabaa beekamtii heeraa hin qabne kan walqixxummaa amantaa sabaa fi sablammoota biyyattii bakka bu'a jedhamee irratti waliif hin galamiin yookaan heerichi osoo hin fooyya'in namni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen mootummaa ifaan ifatti fayyadamuu hin qaban jedhamullee bakkeen itti heera biyyaa kanarra ejjetanii alaabaa fi mallattoo dhuunfaatiin dhaabbilee fi namoonni dhuunfaallee socho'an immoo biyya kana keessatti mul'ataa kana
jechuun heerri biyya kanaa hin kabajamu jechuu agarsiisa. Akka heera kanaatti taanan namoonni kun guutummaan seera cabsanii fedha mataa isaanii calaqqisiisanii walqixxummaa saboota balfan jechuudha. Mootummaan naannolee garuu alaabaa mataa isaanii qabaachuu akka danda'anii seera kana keessatti tumameera. Heerri mootummaa federaalaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa keewwata 3 jalatti ammas waa'ee alaabaa biyyaalessaa fi naannoleen alaabaa mataa isaanii akka qabaatan murteessa. Alaabaan birmadummaa fi bilisummaa biyyaa kan mirkaneessu yoo ta'u mallattoo bakka bu'insa biyyaatis kan jedhamu tumameera. Lammiileen Itoophiyaa hedduun immoo ilaalcha alaabaaf qaban jijjiiruu baatanis finxaaleeyyiin garuu hangaarraa alaabaa bara Minilikii fi Haile Sillaasee mirmirsuun irra deddeebiin ni mul'ata. Hiikni yeroo sanaa fi kan yeroo ammaa alaabaaf kennamu garaagaraa. Hiikaan alaabaa amma Itoophiyaan ittiin bultuuf kenname akkaataa sabootaaf sablammoota ibsutti ta'ee birmadummaa fi egeree abdii biyya kanaatiin bakka bu'ee kan bara sanaa immoo kan bara mootiiti jechuudha. Amantii kiristaanaa malee walqixxummaa kan ibsu hin turre. Har'a alaabaa bara mootii leellisuun walqixxummaa osoo hin taane qeenxeetti amantii tokko ilaalcha tokko afaan tokko isa jedhu warri leellisan hedduudha. Addunyaa irrattuu sila alaabaan birmadummaa fi bilisummaa biyyaa mirkaneessaa karaa salphaan eenyummaa aadaa amantaa seenaa fi duudhaa uummataa calaqqisiisa. Mallattoo biyyaa ta'ee tajaajila malee immoo ibsituu amantii tokko yookaan immoo saba tokkos ta'uu hin danda'u. Itoophiyaan egaa wareegama qaalii saboota sablammootaa fi uummattootaan birmadummaa ishee tikfachuun har'a geesse immoo alaabaan ishees kan walqixxummaa sabootaa akkaataa hirmaannaa isaaniitti ibsu ta'uu qaba. Sun hafee garuu har'a waldiddaan garee muraasa gidduutti uumamu ni mul'ata. Hayyoonni akka jedhanitti immoo akkuma walitti kaasne warra sab-qeenxee leellisuu fi warra sab-danuu leellisuu gidduutti garaagarummaan yookaan wal dhabdeen yookaan wal mormiin alaabaa ni mul'ata. Kan ammoo kan walitti araarsu heeraa fi seera marii biyyoolessaati. Walii galteedha jedhu kabajaa fi waan alaabaan ibsurraa dhaabbatee immoo waggaa waggaan guyyaan alaabaan kabajama. Waraana addunyaa lammaffaan booda alaabaa biyyoolessaa fi hayyoota saayinsii siyaasaan xiyyeeffannoon addaa itti kennamaa dhufe. Guyyaan alaabaas biyyoota hedduutti waggaa waggaan in kabajama. Itoophiyaa dabalatee akka addunyaatti biyyoonni 52 ta'an guyyaa alaabaa jechuun alaabaa biyya isaanii waggaa waggaan kan kabajan ta'u immoo ragaaleen garaagaraa ni agarsiisu. Itoophiyaanis guyyaan kabaja alaabaa akka taasifamu mana maree bakka bu'oota uummataatiin murtaa'u waggaa waggaan ji'a onkoloolessaa kana keessa sagantaawwan garaagaraatiin kabajji. Kaayyoon kabaja guyyaa alaabaas akka dhaloonni maalummaa alaabaa beekuun jaalala biyyaa qabatanii akka guddatanii yaadameeti jedhama. Bara kanas guyyaan alaabaa mata duree alaabaan keenya tokkummaa biyyaalessaa fi birmadummaa ol ka'iinsa Itoophiyaaf jedhu yeroo 17ffaa fi har'a sadarkaa biyyaalessaatti kabajameera. Kanaan alammoo Itoophiyaan biyya birmadummaaf harka laanne ta'uusaati. Lolaawwan gurguddaa biyya keessaa fi alaa itti dhufan keessummeessiteetti. Sana keessatti injifannoon isheen mirmirsite Itoophiyaa maalummaa ishee kan ibse alaabaa Itoophiyaati. Keessumaa waa'ee alaabaa kana yoo kaasnu gammee loltuun tokko alaabaa qabatee osoo jiru yookaan odoo alaabaa baasu yookaan odoo alaabaa buusu yookaan kufu ta'e yookaan kan wareegamu ta'e alaabaa sana gadi dhiisuu hin qabu. Kana jechuun hagan du'ee biyyee seenutti biyya imaana biyyaa bakka buusu biyyan ganu dhaadannoo jedhu sana agarsiisuu fi kana gaafa laaltu alaabaan hagam ibsituu biyya tokko birmadummaa biyya tokko kan agarsiisu ta'uu isaati. Amma fakkeenyaaf odoo maqaan dhaamiin odoon barreeffamiin alaabaan biyyoota addunyaarra jiranii yoo fannifame Itoophiyaan kam akka taate Ameerikaan kam akka taate kanatti ittiin adda baastee mul'istu alaabaa sanaani jechuudha. Mallattoon garaagaraa biyyoonni addunyaallee ittiin fayyadaman barreeffamaan osoo hin ta'in alaabaa biyyaatiin kan fayyadaman jechuudha. Kana jechuun egaa alaabaan ibsituu biyya tokkoo akkasuma birmadummaa biyya tokkoo kan agarsiisu eenyummaa saboota biyya tokkoo kan agarsiisu waan guddaa biyyatti fakkeeffamu akka ta'edha. Kanaaf alaabaadhaaf kabajni guddaan akka kennamuu fi bakka waliigalteen alaabaa hin jirretti immoo gamtaadhaan waliigalteedhaan gara tokkotti fiduun murteessaa akka ta'e xiinxalli keenyaarraa kan Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha sinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee